Hojjettoota tajaajila humna ifaa Itoophiyaadhaa kanneen hojii malaammaltummaa hojjetan 54 irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuun dhaga'ame. Mootummaan Ameerikaadhaa lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol Ameerikaa gadhiisanii akka bahan murtii haarawaa dabarsuun dhaga'ame. Ministeerri muummee biyya Indiyaa Naarendra Moodiin daawwannaa hojii guyyoota lamaaf turuun eegamaa tureen guyyaa irraa magaalaa Finfinnee seenuun muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin simannaan taasifamee jiraachuun mul'ate. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa filannoo 7ffaa as deemaa jirtu irratti dhaabbileen hawaasa siivikii 45 filannoo akka taajjabaniif beekamtii kennuufuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu keenya irraatii amma bal'ina oduu isinitti himna. Ji'oota sadeen dabran fulbaanaa takka hanga sadaasa soddomaatti hojii gaggeessitoonni fi hojjettoonni humna ifaa Itoophiyaa 54 sirna gabaasa malaammaltummaa dijitaalawaa tajaajila humna ifaa Itoophiyaa fi filannoowwan biroo keessatti naamusa badaa raawwatan tarkaanfii seeraa irratti fudhatamuun himame. Yaadota karaa sirna gabaasa malaammaltummaa dijitaalaa dhaabbatichi hojiirra ol dhiyaate bu'uura godhachuun hojjettoonni dhibbi takka karaa barreeffamaatiin dhaabbanni kan ari'u hoggaa ta'u 37 immoo mindaa irraa hir'isuudhaan 7 immoo battalumatti hojiirra ari'uudhaan to'annaa seeraa jala kan oolan ta'uun ibsame. Hojjettoonni hojiirra ari'aman sababa naamusa badaa haala mijataa sirna yaadaa fudhachuutiin maamiltoota irratti malaammaltummaa kan hojjetan ta'uun ibse dhaabbatichi malaammaltummaa mul'atu ittisuuf kutannoo akka qabus agarsiiseeti jira. Dhaabbanni kun komii maamiltootaa fudhachuu fi qorachuuf deebii barbaachisaa ta'e kennuudhaan kutannoo kan qabu yoo ta'u qooda fudhattoonni hundi sirna komii dijitaalaa fayyadamuun hanqinaalee fi hojimaata badaa kenniinsa tajaajila irratti yaada akka dhiyeessan kan jajjabeessu ta'uu beeksise. Adeemsa hojii yaadonni hojii badaa ji'oota 5 keessatti dhiyaatan keessaa gaafiin ifaa haarawaa ciccitinsa ifaa fi suphaa hatattamaa haada diriirsuu fi kafaltii walitti qabu bulchiinsaa fi itti fayyadama qabeenya dhimmoota adda addaa kan dhiyaatan ta'uun ibsameeti jira. Dhaabbanni keenya ammallee bulchiinsa gaarii fi hojimaata badaa kenniinsa tajaajilaa irratti mul'atu qorachuu fi tarkaanfii irratti fudhachuuf kutannoo qabaa jechuun ibse. Fayyadamtoonni fi qooda fudhattoonni biroo rakkoo akkasii karaa appilikeeshinii moobaayilii ammayyaa yookaan marsariitii gabaasa yaamichaatiin dhiyeessuu akka qabanis yaamicha dhiyeesseeti jira. Mootummaan Ameerikaadhaa lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol tahan biyya Ameerikaa gadhiisanii akka bahan murtii haarawaa dabarsuu beeksise. Ameerikaan eegumsa seeraa yeroof lammiilee Itoophiyaatiif kennaa turte dhiyeenya kana addaan kutuu yoo beeksiftu eegumsi addaan kutamu kanaan ammoo lammiileen Itoophiyaa 5,000 ol kan miidhaman ta'uun ibsame. Lammiileen Itoophiyaa 5,000 takka eegumsa seeraa akka argatanii fi lammiileen dabalataa 263 iyyachuuf eegaa akka turantu himama. Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa eegumsa seeraa yeroof kennuu jalqabde muddee bara 2022 waldhabdee Itoophiyaa keessatti mudate hordofuun kan eegalte waggaa ta'u murteen tun odoo hin mudatiin dura Ameerikaan haala yeroo amma Itoophiyaa irratti dhaabbilee mootummaa dhimmi ilaallatu waliin mari'attee jiraachuu ibsiteeti jira. Gamaggamni kunis akka armaan gaditti kan dhiyaate waggaa ta'u innis Itoophiyaa keessatti waldhabdee itti fufee jiraachuu tilmaama keessa galchuun sababa waldhabdee kanaatiin namoonni dhuunfaa yoo deebi'an balaan nageenyaa jiraachuun rakkoo olaanaa fi yeroo lammiilee Itoophiyaa gara biyya isaaniitti akka hin deebine dhorku jiraachuu ibse. Lammiileen Itoophiyaa yeroodhaaf Ameerikaa keessa yoo hafan dantaa biyyaalessa Ameerikaa waliin waldhabdee qabaachuu isaanii gamaggama booda haalli Itoophiyaa keessa jirtu ulaagaa walitti bu'iinsaa itti fufee jiruu fi lammiileen Itoophiyaa deebanii balaa nageenyaa fiduu akka hin dandeenye ibsaniiti jiran. Ameerikaan waldhabdee naannoo Tigraay fi Oromiyaa keessatti bara 2022 mudate hordofuun eegumsa yeroof kan kennite hoggaa ta'u waraanni Tigraay waliigaltee nagaatiin xumuramuu isaatii fi naannoo Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo wajjin waliigaltee nagaa erga mallatteeffameen booda hidhattoonni galuu akkasumas waliigalteen booda walitti bu'iinsi kan irratti ta'uudhaan lammiileen Itoophiyaadhaa yeroodhaaf Ameerikaa keessatti eegumsi taasifamaa ture amma ammoo gara biyya isaaniitti akka deebi'an murtii haarawaa raggaasisuu beeksifte. Ameerikaan waldhabdee naannoo Amaaraa erga waraanni Tigraay xumurame as akka irratti hubachuudhaan garuu waldhabdee mootummaa fi faannoo jidduu jirus irrachaa dhufuu ibsite. Haa ta'uti malee namoonni qulqulluutti haleellaan raawwatamaa jiraachuu beeksifte. Itoophiyaan baajata seena qabeessa doolaara biiliyoona 33 qabxii 7 kan bu'uuraalee misoomaatii fi misooma naannoo irratti xiyyeeffate raggaasisuu isii kan hubachiifte yoo ta'u fooyyessi kun nageenya lammiilee Itoophiyaa balaa saaxilamuu danda'an kan hir'isu waan ta'eef buqqa'insa keessoo irrataa dhufeef tajaajila nyaataa fi hawaasummaa fooyyessaa jiraachuu ibsite. Ameerikaan mataan isii sagantaa gargaarsa nyaataa kaabee Itoophiyaa keessatti kennamaa ture gara Koree Taamiraat dabarsuu isii raggaasisuu ibsite. Bara 2022 hanga bara 2025 lammiileen Itoophiyaa 2,147 gara Itoophiyaa deebanii sadada imalaa gaafachuu isaanii hubachiifteeti jira. Yaaddoo nageenya biyyaalessaa ta'e keessatti Yuunaayitid Isteet lammiileen Itoophiyaa 5,000 eegumsa argatan eegumsa isaanii addaan kutuudhaan sadaasa dabreerraa namoonni dabalataa 263 eegumsa haarawaa gaafachuus hubachiifte. Lammiileen Itoophiyaa kunneen baatii lama keessatti Ameerikaa gadhiisanii gara biyya isaanii Itoophiyaatti akka deebi'an Ameerikaan ajajjeeti jirti.
Ministeerri muummee Indiyaa Naaranderi Moodiin daawwannaa hojii guyyoota lama muddee 16 fi 17 Itoophiyaatti taasisuun guyyaa raawwata buufata xiyyaara idil addunyaa boolee ga'utti ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi giifti duree isaa Zinaash Taayyaachaw, ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximeetiyoos fi ministeerota olaanoo biyyattiitiin simannaan ajaa'ibaa taasifamuuf mul'ate. Daawwannaa ministeera biyya Hindii Naarendra Moodii taasisuun daawwannaa seena qabeessa jedhamuun ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin dhimmoota ijoo dhimma investimentii fi nageenya saayibaa irratti kan mari'atan yoo ta'u, Itoophiyaatti ambaasaaddarri Indiyaa Anil Kumar Rahil kanaan dura ministeera muummee Moodiin dhimmoota biyyoota lameen yaaddoo ta'an investimentii, qonna, misooma, albuuta, bu'uuraalee misoomaa dijitaalaa fi nageenya saayibaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin marii bal'aa kan taasisan ta'uu yaadachiisuun ni yaadatama. Manni marii bakka abboota uummataa Itoophiyaa akka beeksisetti ministeerri muummee Hindii Naarendra Moodiin yaa'ii waloo jaaffaa mana marii bakka abboota uummataa waggaa 5ffaa paarlaamaa boruu eegalu irratti Moodiin haasawa kan taasisu ta'uun ibsame. Kana malees hawaasa Hindii tilmaamaan nama 2500 ta'an kanneen Itoophiyaa keessa jiran waliin wal arguudhaan sagantaalee aadaa simannaa adda addaa kabaja isaatiif qophaa'an irratti hirmaataa jiraatu. Ministeerri dhimma alaa daawwannaan tun biyyoonni lamaan michuu gloobaal kibbaa ta'uun kutannoo waliin qaban irra deebi'an kan mirkaneessu yoo ta'u, tumsa biyyoota lameenii damee adda addaa guddisuuf kan gargaaru ta'uu ibseeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaadhaa filannoo 7ffaas deemaa jirtu irratti dhaabbileen hawaasaa Civic 45 filannoo tana akka taajjabaniif guyyaarraa beekamtii kennuu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa 7ffaa biyyattii akka taajjabaniif dhaabbilee hawaasaa Civic 45 ta'aniif guyyaarraa muddee 16 bara 2025 beekamtii kenneefii jiraachuun ibsameeti jira. Boordichi ibsa isaatiin beekamtiin tun akkaataa tumsa seeraatiin raawwatamuu ibsuudhaan kunis seerota akka seera filannoo Itoophiyaa galma paartilee siyaasaa labsii filannoo lakkoofsa 1162 muraa bara 2019 fi labsii hundeeffama boordii filannoo biyyaalessaa lakkoofsa 1133 muraa 2019 dabrees hojimaata labsii kallattii hojii lakkoofsa 5 bara 2020 kan akkaataa beekamtii taajjabdootaaf beekamtiin kennamu ta'uu hubachiiseeti jira. Dhaabbileen miti mootummaa beekamtii argatan akkaataa mirgaa fi itti gaafatamummaa seeraa fi qajeelfama hojiirra jiruun hojiiwwan ilaalcha filannoo irratti akka hirmaatan boordichi hubachiiseeti jira. Kana malees akka qaama tattaaffii hojii isaa ammayyeessuuf taasifamaa jirutti agarsiisa galmee fi sirna bulchiinsa ragaa toora intarneetii dhaabbilee hawaasa Civic taajjabdootaaf adoolessa 4 hanga 5tti akka gaggeeffamu yaadachiiseeti jira. Inishiyatiivichi galmee fi sanada waraqaa irratti hundaa'uun sirni dijitaalaatiin bakka buusu adeemsi beekamtii kennuu keessatti ga'umsaa fi iftoomina fooyyessuuf kan akeeku ta'uu hubachiise. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.